Ashamaa attam jirtu kabajamoo daawwattoota keenyaa kuni dirree haqaa keenyaati. Dirree haqaa keenyaa kanarratti har'as keessummaa kabajaa hayyuu Oromoo tokko isiniif qabannee dhiyaanneerra. Isaanis Dooktar Tsaggaayee Araarsaati. Dooktar Tsaggaayee Araarsaa waamicha keenya kabajjee argamuu keetiin maqaa daawwattoota keenyaa fi maqaa qophii haqaatiin galata guddaa qabda. Baga nagaan dhuftee anaa dhufu. Baga nagaan eegdee yaa'anaa boonii ulfaadhu fayyaa ta'e. Tole Dooktar Galatoomii mee egaa har'a waa'ee qabsoo Oromootti kaafnee irratti dudubbanna. Garuu akka galmaatti kan ta'u waan amma sooshaal miidiyaa kanarratti deemaa jiru tokko wanti namoonni tokko tokko konfiyuuzii ta'anii gaaffiitti ta'eeru tokko jira. Innis mariin godhamaa jiru jira kan jedhanii. Mariin waan Oromoo ilaallatee godhamaa jiru wanti ati quba qabdu yookiin wanti ati beektu yoo jiraate karaa mootummaa Ameerikaas haa ta'u, karaa Eurooppiyaan Yuuniyeenis haa ta'u, karaa eenyuyyuu kan ta'e wanti beektu yoo jiraate. Kanuma faana immoo wal qabsiisiiti. Obbo Leencoo Lataan BBC Afaan Oromoo irratti kan isaan dubbatanii tokko. Innis siyaasa Itoophiyaa ammaa kan furuu marii duwwaadhaa teenyee mari'achuu qabnaa waan jedhu wayii haasaa turanii. Obbo Leencoo Lataanii egaa akkuma hundumtuu beeku kanaan duraa Oromoos Oromiyaas gurguratanii waraana keenya waraana baay'ee warra ficcisiisanidha. Warra dabarsanii nu kennanidha. Har'as yeroo isaan achi as bahanii afaan mi'eeffatanii waa'ee Oromoo haasa'uu barbaadanii kana booddee uummanni Oromoo isaaniif gurra qeensettanii yaaddu. Obbo Leencoo Lataa duwwaa miti warra akka Lammaa Magarsaas warra akka kanaan dura Oromoo itti fayyadamee advaanteejii isaanii eeggatanii Oromoo gurguratanii har'a warra akkasii kun gadi bahanii waa'ee Oromoo dubbatanii kana booddee Oromoon isaan dhagaa jettanii yaaddu. Mee kanaan haa jalqabnu. Galatoomii gaaffii gurguddaa na gaafattee afaan kiyya caccabaa afaan Oromoo kiyya caccabaa kanaan hanga danda'een deebisuuf hin yaala. Caccabaa miti. Dhugaadha waa'ee marii waa'ee mootummaa ce'umsaa ijaaruu wanti akkanaa dubbatamaa jira. Maaliif mootummichi amma karaa waraanaatiin waan caccabee almost barbadaa'ee jiruuf waraanni raayyaa ittisa biyyaa loltoota humna addaa naannolee adda addaa irraa waammachaatti lola kanatti itti deebi'uuf tattaaffii gochaa jira. Kanarraa kan ka'e har'a kufamoo bor kufamoo torban lama kufamoo ji'a lama keessatti kufaa kan jedhu gaaffiin dhudhufaa waan jiruuf warri loltoota Tigraay irraa lolaa jiranis fitnee almost lola kana gara fixuutti deemaa jirra. Amma immoo warri lola waraanaa kana nurratti geggeessaa ture hanga dadhabee humna dhabee nutti deebi'uu akka hin dandeenye barrutti lola kana dhaabuuf hin deemnu faana deemnee hanga uummanni keenya harkaa bahutti uummanni keenya mootummaadhaan qabamee dararamaa jiru biyya magaalota adda addaatti hanga uummanni ammas gargaarsa argachuu qabu gargaarsa argatuu danda'utti biyya isaanii keessatti jechuudha. Hanga warri lola kana nurratti bane wal waamee ollaarraa naannolee adda addaarraa wal waamee nurratti lola kana bane hanga isaan lola kana dhaabanitti dhaabuu qofa otoo hin ta'in hanga lola kana irra deebi'anii akka hin kaasnetti san akka hanga mirkaneessinutti waan dhiisnu miti jechaa waan jiraniif. Kun waan jiruuf namni adda addaa amma maaltu ta'uuf deema. Yoo mootummaan kun kufee waanuma beekamudha gaafa mootummaan abbaa irree kufee namni waan itti yaadu tokko maalinni mootummaa ce'umsaa ijaaruudha. Mootummaa isa turu sana dhaabuudhaaf haala dimokiraatawaa ta'een uummatatu karaa filannootiin uummata. Hanga achi gahanitti usually sirnicha mootummaa abbaa irree gara dimokiraatawaa ta'etti hanga jijjiiramutti mootummaa ce'umsaatu uumama. Kanarraa kan ka'e marii godhaa kan jedhu yaadni adda addaa olii gadi deddeema uummata keessas sammuu isaanii keessatti yaadni mootummaa ce'umsaa ijaaruu barbaachisaa akka ta'e namuu waan hubatuuf haasaan olii gadi deddeemu anis nan dhagaa sooshaal miidiyaa irrattis inuma jira wanti akkasii waan jirudha. Amma yaadni waa'ee marii kan ka'aa jiru marii waa lama ilaallatudha. Tokko lolli waraanaa Tigraay gaafa loltuun
raayyaa ittisaa Tigraay ofirraa ittisutti ka'an gaafa isaan Maqalee qabatan mootummaan Itoophiyaa maal jedhee amma waraana dhaabnee jirra yeroodhaaf. Waraana kana kan dhaabne immoo uummata rakkateef akka gargaarsi gahuuf warri qotee bulaanis akka lafa isaanii qotatan jedhaniiti keessaa bahan. Amma waamicha godhan jechuudha. Jarris akka lola waraanaa dhaabanii gara mariititti akka deeman jechuudha. Gaafas gaa akkuma beekamu mootummaan Itoophiyaa kan Maqalee dhiisee bahee isaaniif yaadda'ee uummataaf jedhee yookiin immoo qotee bulaadhaaf akka lafa isaanii qotatan jedhee utuu hin ta'in waan godhan waan hin qabneef uummanni isaanii beelaan dhumuuf deema. Haa dhumanii jedheetuma waan rukutamee caccabee waan dhukaasu waan dhabeef keessaa bahe. Kana waan beekaniif isaanis haal duree tokko lafa kaa'aniiti yoo kun hin taane nuti kana dhaabuuf hin jirru jedhan. Haal dureen isaan lafa kaa'an maaliin loltuun biyya alaa kan Eertiraa jechuu isaaniiti Tigraay keessaa fi Itoophiyaa keessa faca'ee jiru, keessattuu Oromiyaa keessatti faca'ee jiru hundi isaanii bahuu qabu tokko. Lammata loltuun naannoo Amaaraa naannoo keenya keessa daangaa darbanii bakka qabatan hunda gadhiisanii bahuu qabu. Lama. Kan sadaffaa uummanni keenya rakkoo hamaa keessa jiru gargaara namoomaa barbaadu gargaarsa sana argachuu qabu. Kana fakkaatan lafa kaahaniiti kun yoo hin taane lola dhaabneerra kan jedhu sun soba waan ta'eef hin fudhannu hanga lafa keenya gadhiisanii bahanitti loltuun warra Amaaraa loltuun Eertiraa hanga biyya keenya irraa bahanitti hanga uummanni keenya gargaarsa argatutti yoo akkas hin taane dhaabuuf hin deemnu. Keessattuu daangaa keenya keessa loltuun daangaa keenya qabatee jiru karaa Walqaayitiin karaa Raayyaatiin kuni biyya keenya humnaan nurraa fudhatamee ture humnaan deeffannee jirra eenyuyyuu dhufee nurraan fudhatu jechaa waan dhaddachaa turaniif kana yoo isaan hin dhiisnu nutis bakka deemanitti deemnee warra ijoollee keenya xiyyaararraa rukutaa turan daa'imman keenya gudeedaa turan dubartii keenya gudeedaa turan kana bakka jiranitti deemnee hanga isaanitti gaafatamummaa fudhatanitti hanga murtii argatanitti irraa deebi'uuf hin jirru lola kanan dhaabnu jedhaniiti dubbatan. Kun waan ta'eef warri Awurooppaa warri Ameerikaa warri adda addaa maal jedhanii okay waan gaariidha mootummaan lola dhaabee jechuun isaa kanaaf akka lola dhaabuun kuni waraana dhaabuun kuni karaa keessaniinis fudhatama argatu ammoo yeroodhaaf qofa otoo hin ta'in inumaayyuu akka turu lola dhaabuun kun waan yeroodhaaf dhaabbatu otoo hin ta'in akka turu godhuudhaaf mari'achuu qabdu jedhanii yaadni marii tokkoffaan waa'ee lola dhaabuu kan ilaallatudha jechuudha. Lola kana dhaabaati biyya guuturraa lolli akka dhaabu biyyattiin akka tasgabbooftu ammoo rakkoon siyaasaa biyya keessa jiru wanti baay'eetu deemaa jira. Waa'ee hidhaa Abbaayee irratti ilaallatutu jira, waa'ee filannootu jira, waan adda addaa waan jiruuf achirrattis marii guddaa gaggeeffachuu dhaatu rakkoo siyaasa Itoophiyaa keessa jiru kana hiikuu danda'a kan jedhurraa kan ka'e hundi isaanii Ameerikaanis warri Awurooppaatis mootummooleen adda addaa wanti jechaa turanii tokkoffaa mari'adhaa. Mariin barbaachisaadha. Mariidhaan malee lola waraanaatiin hin ta'u. Lammaffaa mootummaan Itoophiyaatis gargaarsi namoomaa akka warra Tigraayiif dhaqqabu gochuu qaba. Haal duree tokko malee. Warri hidhamees mana hidhaarraa bahuu qaba. Walumaa galatti mariin guddaan rakkoo biyya san furuu danda'u. Wanta akkasii gaggeeffamuu qaba jechaa dhiibbaa mootummaa Itoophiyaa irratti gaggeessaa waan turaniif gar tokkoon marii lola waraanaa dhaabuu kan ilaallatu
geggeeffamaa ture jechuudha. Kan lammataa mootummaan kun yoo kufee mootummaa biraa ijaaruu qabna kan jedhu immoo deemutu yaadni akkasiitis dhufaa jira. Yaadni akkasii mootummaa irraa dhufne biyya alaa irraa dhufne. Yaadni akkasii waa'ee mootummaa ce'umsaa kan ilaallatu marii mootummaa ce'umsaa kan ilaallatu kan dhufaa ture. I think namootuma waan akkanaa irratti xiyyeeffannoo godhatanii yaada adda addaa burqisiisaa jirantu waan kana kaasaa jira. Tokko kanan ani beeku World Peace Foundation kan jedhamu University of Tufts in America. America keessaa warreen I think hayyoota faranjoota hayyoota biyya Ingiliiz fi biyya Amerikaa keessatti University keessatti barsiisanidha. Hayyoonni kun hayyoota warra Tigraay wajjin wal beekuu baay'ee walitti hidhatu. Waan wal beekaniif isaan yaada tokko tokko kakaasaa ture. Wanti isaan barreessan tokko jira World Peace Federation kan jedhu. Kanatu miidiyaa hawaasaa irratti deddeemaa ture. Warri World Peace Federation Foundation jedhamu kun maal jedhanii amma lola waraanaa kana dhaabnee biyyattii tasgabbeessuudhaaf akka danda'amu mariin geggeeffamuu qaba. Mariin karaa sadiin geggeeffamuu qaba. Mariin kun kan geggeeffamu tokkoffaa mootummaa Itoophiyaa fi mootummaa naannoo Tigraay gidduutti. Lammaffaa mootummaa jareen lamaan kanaa fi mootummaa naannoo Amaaraa gidduutti geggeeffamuu qaba. Kan jedhu yaada burqisiisaniit wanti irratti mari'achuu qabanis kana jedhaniit waan xalayaa barreeffama dheeraa tokko barreessanii gadhiisan. Gaafa sanii namni tokko wanti kun kan dhufee warra loltuu Tigraay deeggaruurraa waan ta'eef jedhaniiti kun yaada warri TPLF lafa kaahutti ka'anidha. Kun jechuun immoo warri isaan mariidhaaf waamaa jiranis warra naannoo Amaaraa fi warra mootummaa Abiyyidha. Kana jechuun marii Oromoon keessa hin jirre marii warri sabaaf sablammoonni biyyattii kaanii keessa hin jirre geggeessuudhaaf ammas ka'uutti jiru. Ammas abashaatuma waa'ee biyya sanaa warra abashaatuma walitti dhufee haasa'ee waan fedhe gochuuf barbaadu kan jedhu yaadni kaka'aa ture. Anis mataan koo akkasumatti yaade amma yoo dubbiin Itoophiyaa kun isinuma qofa kan ilaallatu ta'e naannuma keenyatti asin ce'ina rakkoo keessan gadadoo keessan qabadhaati achumatti nurraa tura. Lolli amma ammaatis jiru. Rakkoon biyyattii sanaa hanga har'aatis jiru. Rakkoo impaayeraa naannoo lamaan kanarraa dhufu waan ta'eef yoo isin gidduutti hariiroon uumamee isin mari'attanii nurraa deemta waan gaariidha. Rakkoo keenyas baattatanii nurraa deema darsa keessan guuraati deema kan jedhu barreesseen ture. Gaafas rifatan warri TDF warri Tigraay kun yaada keenya miti. Eessaa akka maddeen beeknu nuti wanta akkanaa hin baafne haaldureen keenya beekamaadha. Kan Abiyyi wajjin mari'achuudhaaf warra fedhe wajjin mari'achuudhaaf kan dandeenyu gaafa haaldureen lafa keenya sun fudhatama argatedha. Hanga sanitti lolarraa dhaabuuf hin jirru bakka marii hin geenye jedhaniit ofuma isaaniitii waan kana ibsaa turanii dudubbachaa turanis akkasitti kan deemuu beeka. Kanaan ala gaa'e namni adda addaa waan adda addaa kaasee haasa'aati jira. Ameerikaan fi Awurooppaan walii galanii Abiyyi akka aangoo gadhiisee mootummaan ce'umsaa obbo Lammaa Magarsaatiin hoogganamu akka ijaaramuuf deemu wanta akkasii irratti akka hojjechaa jiran kan jedhu akkanumaan hawaasa miidiyaa irratti dhaga'e. Akkan mirkaneeffadheetti amma gara biyyaattis warra waan kanarraa quba qabu maali rakkoo wanti akkanaa jiraa jedheen akkan bareetti haasaan kuni haasaa dhugaa miti. Yaadni kuni kan bahe actually mootummaarraa maaliifi xiyyeeffannoo uummataa jijjiiruudhaaf namni baay'een waan waa'ee lola waraanaa kanarratti waan isaan qeeqaa jiruuf waan itti kolfaa jiruuf
mootamtanii uummata keenya lola humna addaa fi milishaa naannoo keenyarraa baaftanii achitti hin ficcisiisinaa maaloo waan jechaa waan jiraniif waan sanirra injifatamuu isaanii irra yaada uummataa akka ka'u waan barbaadaniif mootummaadhuma Itoophiyaatu yaada kana karaa sooshaal miidiyaatiin uummatatti gadi dhiisee kan jedhu mirkaneeffadheen jira. Wanti akkasii mootummaarraa dhufee inumaayyuu disinformation kan jedhamu jechuudha. Uummata yaada isaa waan rakkoo jirurraa achi akka irraa gochuudhaaf jechuudha. Kara biraatiin ani akka hangam beekutti Lammaa Magarsaan waan akkanarraa fedhii nama qabu miti. Lammaa Magarsaan jireenya siyaasaa keessa ani qabu dhumeera jedhee keessaa bahee afaansaa qabatee inumaayyuu rakkachaa ture warra Ameerikaatu hojii barbaadee fi hojii dhuunfaasaa Food and Agricultural Organization kan jedhamutti akka hojii argatu gargaaraniin hojii isaa argatee hojii isaa dalagachaa jira. Nama waa'ee siyaasaa dubbatu nama waa'ee siyaasaatitti amma achi isa dubbii san kaasee dubbatu iyyuu miti. Fedhii sin qabu hangas nan beekan. Lammaan nama quuqama dhabee yookiin immoo ittiin fayyadamee qabsoo Oromoo kana gurguree nama deemuuf fedhii qabus natti fakkaatu. Lammaan namni itti fayyadamee abshaalummaa dhabuurraa kan ka'e ta'uu mala yookiin immoo nama amanurraa kan ka'e ta'uu mala isaantu irraa dhiibee lubbuunuu akka jiraatu kan godhan jaruma warra Ameerikaa kanaati malee inni nama akkasiitis miti. Akka gaafa Ameerikaa dhufee gaaf tokko jaalanni itti dubbate VOA irratti anaaf Abiy gidduu daddummaa ilaalchaatu jira kana irra deddeebi'ee ibsuufan deemaa ammaaf garuu kanan jechuu danda'u kanumadha jedheetu waan xiqqishoo tokko ibseet utuma isa eegaa jirru erga gaafa saniiti afaansaa qabatee calma jedhe. Maaltu uumame ergasii gaafa jennu warruma Ameerikaa sanatu cal jedhe amma dhiisii waan kana jedhanii. Okay. Achirraa gaafa Abiy immoo isa nan hidhaa nan ajjeesaa maalidha jedhee eegdota isaarraa kaasaa waan adda addaa irratti geggeessaa ture is rakkachaatuma ture. Almost mana hidhaa keessa ture. Gaafasis embassii Ameerikaatu harkarraa qabee achi akka lubbuudhaan jiraatu godhe. Isaanumatu hojiis barbaadanii biyya alaatti gadi baasanii I think biyya Xaaliyaan deemee ture achi booda amma bakka biraa jira. Waan akkasiirraa yaada nama qabu miti. Utuu waamtee har'a aangoo sitti kennina jetteenuyyuu nama deebisii kennuudha miti. Akkanumaan uummata keessa yaadni akkanaa akka jiru maaliif kaasu warruma OPDOtu warruma bilisiginnaa Abiyyitu uummata keenya yaada isaa xiyyeeffannoo isaa jijjiiruudhaaf jedhaniiti maali uummanni biyya keessaa eenyu eeggata kan jedhu gaafa laallatan okay hooggantoonni Oromoo adda addaa mana hidhaa jiru. Kanaaf namni maaltu qalbii isaa fudhachuu danda'a gaafa jedhanii yaadan waa'ee lammaadhuma kan ammamee gaafa Abiy irraa deema lammaan dhufa laa kan jedhu isaanumatu burqisiisee yaada kana facaase. Amma hanga kana nan beeku. Dooktar asirratti addaan si kuta dhiifama guddaa naa godhiiti waa'ee Lammaa Magarsaas ati haasofte irratti Lammaa Magarsaanii advaanteejii isaa eeggatee nama qabsoo Oromoorraatii gara duubaatti deebi'edha. Maaliif akka komii namoonni irratti kaasanin si kaasaa Lammaa Magarsaa yeroo duruma achi as bahuu nama Itoophiyaa duutee awwaalamtee jirtu biyyoorraatii hurgufee rirmarraa haxaa'ee Itoophiyaa jedhee kan faarsuu jalqabee Lammaa Magarsaadha jedhanii warri komatanii jiru. Ergasiitis immoo Abiy itti fayyadamee immoo yeroonni akkas isa godhee wanta advaanteejii hundumaa irratti fayyadamee darbu namni kuni quuqama Oromoo yoo qabaate maaliif aarsaa uummanni Oromoo baasee aarsaa sana gadi bu'ee uummata faana aarsaa baasuu qaba ture. Sababni isaas Abiy caalaa namni kan yeroo sana amanee qabsoo sana dabarseetti kennee Lammaa Magarsaatti ture. Garuu Lammaan advaanteejii isaa eegee akkan hidhamne, akkan ajjeefamne, akka hin banne duwwaa ta'ee sodaatee jiraachuunsa Oromoo biratti immoo fudhatama akka hin arganne isa godhee jira. Kana baay'ee namoonni hundumtuu isa komatu. Lammaan eessa bu'ee, eessa deemee gaafanni achi as bahee dura dubbate
Uummanni Oromoo abdii guddaatiin ture kan Lammaa Magarsaatiin abdatee ture. So akkamiin Lammaatiin akka ammaatii ibsite kanatti uummanni Oromoo fudhachuu danda'a yeroo yaaddu maaliifi advanteejii isaa duwwaa eeggateera Lammaan. Warra kaan yoo argite ta'ee warri TPLF akkuma Lammaa Magarsaa pirezidaantii naannoo Tigraay turanii garuu uummata isaanii faana gadi bu'anii uummata isaanii faana qawwee hidhatanii uummata isaanii faana miillaan deemanii lolanii uummata isaaniif bukkee dhaabatanii kana hundumaa Lammaan hin goone isa jedhuuf maal jedhu. Dhugaadha. Ani Lammaan Itoophiyaan suusiidhaa maaliidhaa gaafa jedhu dogoggora akka ta'e Anatu isa dura dhaabbatee guyyaa duraatiif mormaa ture. Gaafa uummanni hundi Lammaa faarsu kanaayyuu OPDOdha. Maal jechaa jirtu? Hanga jijjiiramni dhugaa dhufutti maal wanti isaan jala deemanii marannuufti kan jedhu nama qeeqaa turedha. Kana nan hubadha. Inni dogoggora. Har'as Itoophiyaan suusii Oromooti miti. Empire Itoophiyaa Oromoodhaaf waan taatu miti. Warri dur Itoophiyaa tana daaraa irraa kaasnee ijaaruun ni danda'ama. Ummatoota adda addaatiif bakka toltu gochuun ni danda'ama jedhee amanu keessaa nam tokko anadha. Akka sun hin taane immoo irra deddeebi'anii warri Habashaa agarsiisanii jiru. Nuuf dhiisitii kunoo Habashoota warra Tigreefuu biyyan taane akka taate biyyattiin sun suusii ta'uu dhiisitii akka biyyaatitti ijaaramtee waliin dhaabbachuun akka saba biyya tokkootitti jiraachuun isheetu waan danda'amu akka hin taane argaa jirra. Yoo namni shakkii qabu jiraate amma kun dhugaasaa argaa jira. Kanaaf waan sana irratti nutis balaaleffachaa turree qeeqaatuma turree waan hin taanedha. Now advanteejii fudhatee tachi dhufee ani kana gaa isaaf mormuu hin danda'u isatu deebii kennuu qaba. Rakkoo maaltu isa mudatee hanga inni gadi bahee dubbatutti nuyi waan jechuu dandeenyu hin qabnu. Ani garuu kanan jechuu barbaade maalinni advanteejiin inni argate jedhu tokkollee kan jiru miti. Ani nan beekan ture waan adda addaa isa jala deema. Gaaf duraa gaafa Abiy warra Habashaa kana jala nammee siyaasa eenyummaa irratti hundaa'e kana diigaa kanaaf OPDO diiguun qabaa kanaaf PRDF kan jedhamu san diiguun qabaa maali jedhee gaafa deemu kana nuyi kana situ dura dhaabbachuu danda'a gurbaa kana. Situ as fideeni kun yaada kee yoo hin taane situ dura dhaabbachuu qaba. Gaafa jennuun dhugaadhaa jedhe. Nuyi uummatarraa gaaffii deebisuu qabna jenneeti qabsoo kana isin wajjin qabsoofna jenneeti dubbannee amaanaa uummatarraa fudhannee jirra. Gaaffiin sun immoo gaaffiin uummanni Oromoo kaasaa ture qeerroo fi qarreen Oromoo kaasaa turan hin deebinee inuma hin jalqabamne. Kanaaf dhugaadhaa kana nan mormaa jedheetitti tattaafachaa ture. Yeroo hanga ta'e erga deemanii booda maaliif akka ta'e hin beeknu inuma bade inuma cal jedhe. Amma waan adda addaa wanti dhageenyu inuma jira. Garuu inni kutannoodhaan Oromoodhaaf aarsaa barbaachisu kaffalee itti deemuu qabaa kan jedhu ta'uu mala maaliif san hin filanne maali yaadee dhiisee eenyu sodaatee dhiisee kan jedhu isaaf rabbitu beeka. Ani waan san irraa dubbachuu hin danda'u. Wanti ani beeku tokko irra deddeebi'anii ajjeesuuf gaafa jedhan maal fida? Ana ajjeesu gaafa jedhee akka ture nan beeka. Biyyaa bahi tikeeta muranii fi kootu biyya kana keessaa bahi gaafa jedhu maaliif eessatti hin deemu jedhee taa'ee si ajjeesuuf jiruu gaafa jedhan mariitu geggeeffamaa ture. Namoota hanga ta'e tarkaanfii irratti fudhachuuf jirraa nu rakkisee jira jedhanii mariitu geggeeffamaa ture isarratti. Namoonni adda addaa Abiy wajjin wal dhabanii kan irraa goran gaafas sunis gaafa jedhamu akka fedhe ajjeesuu danda'a soo maali kan jedhu akka dubbate ani quban qaba kan. Kanas yeroonis waan baasu ta'a. So maaliif garuu cal jedhe? Maaliif namni isa dura dhaabbatee Abiy kana dhaabuu danda'u sihi gaafa jennee itti weewannu dhugaadhaa erga jedhee booda maaliif cal jedhe isatu kana adeebisuu qaba. Nama
ganee jedhee yaaduun na dhibaan. Gaafa Hacaaluun ajjeefame akkamitti waa'ee sanirratti waan inni tattaaffii inni godhe nan beeka waan ta'eef. Gaafa Jawaar ajjeesuuf ka'an tattaaffii inni godhe fi hangaarraatiif Jawaar at least lubbuudhaan akka jiraatu namni godhe isaa akka ta'es nan beeka. Kana waan hin beekuuf waan dhugaa beeknu I think irraa dabuun waan barbaachisu natti fakkaatu. Wanti hin beekne baay'eetu jira garuu. Wanti inni dogoggore ifatti namni waan uummanni beeku ni jira. Kanarraa kan ka'e har'a lammaan fudhatamaa qabaa yoo janaan jette waa tokko. Innis hin barbaadu namnis namni irraa bitatu. Okay, jireenyi siyaasaa isaa dhumee jira. His political life is over kan jedhuun beekaan. Akkasittan beeka lammaan amma achi nama abdatamu miti. Otoo nuti itti abdanneeyyuu inni ofitti hin abdatamu. Innuyyuu as garagaree nama nu laaluudhaa miti. Kanaaf kansaa adda baafna. Adda muggattis. Kan biraa obboleen Coolataa BBC irratti waan dubbateetu jira. Obboleen Coolataa mootummaan Abiyyi kun mootummaa Oromooti. Mootummaa aangoo qabate kana amma yoon deeggarre rakkoo fi gadadoo jaarraa sadan darban kana keessa dabarree keessatti deebi'uuf jirra. Isa caalaa kan hamaa ta'etu deebi'uuf jirra. Kanaaf Oromoon mootummaa Oromoo kana gargaaruu qabaa, jalatti hiriiruu qabaa, dhaabni keenyas isaan deeggaruu qabaa kan jedhu yaada kaasaa ture, mormaa ture bakka adda addaatti kanarratti egaa uummata irraa adda deemee jira jechuudha. Uummanni namni isa dhaga'us hin jiru, namni isa fudhatus hin jiru. Obboleen Coon nama beekaadha. Muuxannoo baay'ee nama qabudha. Beekumsa baay'ee nama qabudha. Dandeettii baay'ee nama qabudha. Ijoollee Oromoo keessaa dandeettii guddaa warra qaban keessaa isa tokkodha. Kana namuu hin beeka. Diinnis firris hin beeka kana. Warri biyya alaas gaafa waa'ee Oromoo dubbachuu mariisisuu barbaadan yaada isaa gorsa isaa dhagahuuf namatti deeman akka ta'e hin beekamu. Garuu hoggaan sadeen kana keessatti wanti isaan godhan caasaa isaanii jaarmiyaa isaanii ODF jedhamu dhiisanii inumaayyuu warruma Abiyyi kana deeggaruutti warra ka'anidha. Miseensonni isaanii aangoo mootummaa qabatanii kan akka obbo Leencoo Baatii haasaa turanii ambasaaddara ta'anii muudamanii qabsoo Oromoo kanarratti lola guddaa Oromoo irratti qabsaa'uu warra qabanidha. Abiyyiif jechuudha. Biltsiginnaadhaaf jecha. Obbo Diimaanis miseensonni isaanii akka dhuunfaatitti waan deeggaraa turan akka ta'e ni beekama. Jaarmiyaan isaanii bakka inni ga'e iyyuu hin beekne. Kanaafi warri sun biltsiginnaa wajjin jiru. Amma garuu obbo Leencoon gadi bahee mariitu nu baasa. Mariin ala wanti nu baasu hin jiru. Rakkoo biyya sanii furuun hin danda'amu jechuunsaa kan agarsiisu mootummaan biltsiginnaa akka injifatamee fi gara dhumaatti akka deemaa jiru kan agarsiisudha. Hanga ammaatitti obbo Leencoon kan jechaa ture mootummaan Abiyyi kun mootummaa Oromoo waan ta'eef deeggaruu qabna kan jedhu ture. Inuma caalaa har'a immoo gaafa isaan filannoo geggeeffannee injifannee aangoorra jirra gaafa jedhan kana obbo Leencoon kana achi gadi bahee amma mariitu barbaachisaa jechuunsaa mootummaan sun dhumeef jechuudha. Kanuma ibsa malee wanti isaanis I don't think obbo Leencoonis nama amma aangoo wayii argachuuf jedhee waan akkanaa dubbatu natti fakkaatu. Garuu Abiyyi kufaatirraa oolchuudhaaf yookiin immoo ajjeefamuurraa kanaaf eesuma mootummaanis harkatti caccabee jira. Waraanni harkatti caccabee jira. Kan hafe yoo marii dhiisee irra ture hanga dhumaatitti hanga aangoonis harkaa fudhatamee innis qaamaan isa fudhatanii hidhanitti yookiin immoo ajjeesanitti turuun barbaachisaa hin ta'uu waan gaarii miti furmaatas hin fidu kan jedhu irraa ka'ee waanuma akkuma jaarsaa wayii yaada kenne natti fakkaata malee marii mootummaa ce'umsaa ijaaruu kanarratti akka xiyyeeffannu yaadee waan akkasii waan ibse natti fakkaatu. Yoo ta'es isaanii miti warri marii kana geggeessuu danda'u. Warra akkasiiti miti. Isaan mootummaa Abiyyi jala deemu warra gorsaa Abiyyidha. Gorsaadha bara isaan.
mootummaa isaaniitu kufaa jira. Kanaaf isaan wajjin mariin godhamu well jechuun abiyyitu akka namni wajjin warri nu lolaa jiru kun marii jalqabu nu godhi deemi nu himi jedhee waan dirqamatti kenninatti fakkaata. Kana jechuun biltsiginnaan injifatamtee kadhachaa jirti jechuudha. Kana immoo obboleencoo qofaa miti Biraanuu Juulaa namichi waraana ittisa biyyaa Itoophiyaa hoogganu iyyuu fudhachuu qabu yaada lola dhaabuu kana kan nuti yeroodhaaf isaaniif isaan itti affeerree kana fudhachuu qabu yoo sun hin taane egaa rakkootu uumamuuf deema maali jedhee akkuma kakkadhachuutti itti deemaa waan jiraniif isuma ibseen jedheen yaada. Kanaan achi obboleencoonis ta'e lammaanis ta'e aangootti deebi'uudhaaf jedhanii namni isaan mariisisus hin jiru, namni isaan wajjin mari'atus hin jiru, aangoo isaanittis namni kennu hin jiru, utuu kennameefiyyuu isaan warra fudhatanii miti. Maaliif obboleencoon aangoo qaba ammas. Akkanaan yaadutti gorsaa mootummaa Abiyyiiti. Okay, aangoo itti muudame hin qabu ta'a. Taayitaa bakka hojii hin qabu ta'a. Yaadaan garuu isaantu gorsaa ture. Isaantu dabballee isaanii leenjisaa ture. Bakka adda addaatti deemanii leenjisaa turan bara. Waa'ee mootummaa, heera seera mootummaa maali? Waa'ee lola waraanaa Oromiyaa irratti baname sanis isaantu deeggaraa ture. Mootummaan humna qabaa, warra humna qabuutu biyya tasgabbeessuu qabaa, warra hidhate hiiksisuu qabaa jedhanii isaantu gorsee lola nurra bansiisaa ture. Kanaaf isaan mootummaa Abiyyi irra adda baafnee waan laallu miti. Yoo mootummaan Abiyyi fudhatama hin qabne, okay? Yaadni obboleencoos fudhatama hin qabu jechuudha. Namni isaan wajjinis mari'atu hin jiru. Uummannis isaan irraa waa tokko bitu waa tokko. Uummanni isaan irraa waa tokko fudhatu, waa tokko bitu hin jiru. Ani nama obboleencoo kabajuudha, akka maatiitti ilaaluudha, nama akka abbaa kootti ilaaluudha, waan baay'ee irraa baradheedha. Nama isaan qeequtti beekamu miti na beektu. Garuu dogoggora guddaa akka godhan baay'ee akka uummata keenya waan miidhu waggaa 3 kana darbe keessatti kan durii yoo dhiisne iyyuu jechuudha. Akkasitti yaada. I think sun sirrii miti. Kan lammaatis akkasuma. Guddaa galatoomi Dooktar. Egaa akkuma atiyyuu kaastee jarreen kuni ija Oromootti warra du'aniiranidha, warra fudhatama hin qabnedha. Kana booddee uummanni Oromoo isaan irraa waan bitus waan dhaga'us hin qabu jetteeti kanatti jala murteen bittimte. Kanuma abdannaa. Egaa har'as borisii waan barbaade karaa deemaan itti maqee uummata Oromoo karaarraa maqsadhee yaadu kana booddee sirriitti adabamee jira uummanni Oromoo. Egaa mee kanuma faana wal qabatee immoo warri namoonni saayidii lamaan kaahanii ilaalanii jiru. Amma Oromiyaa keessatti adda bilisummaa Oromoo yookiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo woboonii waan inni gochaa jiru baay'ee waan nama boonsudha. Oromiyaa guutuu keessatti sochii gaariitu jira. Baay'ee itti boonnee jirra. Abdiis irraa qabna. Mee egaa namoonni adda bilisummaa Oromoos haa ta'uu, uummanni Oromoos haa ta'uu TPLF ni sappoortii godhee otoo TPLF faana wal faana dudubbatee istiraateejiitiin lolee galma Oromoo ta'ee yookiin immoo Oromiyaa garee ittiin ijaarratee gaariidha, salphaadha. TPLFin sappoortii gochuun uummata Oromoo waan miidhuun qabu warri jedhanii kaasanii jiru. Karaa biraatiin immoo maaliif egaa kana warri jedhanii TPLF amma isa diina kootii fira kootii jedhanii jiramini sababa mootummaa sirriitti lolaa jiruu fi sababa istiraateejii beekuu fi sababa lola ittiin immoo lola irratti immoo garaa kutannootiin lolanii fi sababa isa federaalizimii lalisanii fi biyya alaa irrattis immoo ageetti qabu karaa dippiloomatii meeshaa qabu jedhanii yaadanii fi otoo itti fayyadamee kana booddee akka lammatan gowwoomne ta'ee otoo itti fayyadamee wajjin lolee yookiin immoo wal gargaaree egeree Oromiyaa ittiin ijaarrate gaariidha jedhanii warri kaasanii jiru. Karaa gar tokkoon immoo kana booddee TPLFs ta'ee eenyus ta'ee nun barbaachisu. Waraana bilisummaa Oromoo cimsinee waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabannee kan nuti
Oromiyaatiin ijaarrachuu dandeenyu dirreen keenyi waraana bilisummaa Oromooti galmi keenyi Oromiyaadha eenyu faanayyuu kana booddee loluusi deemuus hin barbaannu kanaan dura albaayyee yaalleerra albaayyeemmoyyuu nu jalaa galagaleera kanaafi kana booddee eenyumtu biizinasii Oromoo miti so Oromooni hojii isaa duwwaadha kan inni hojjechuu qabu jedhanii warri dubbatanii jiru egaa isin akka hayyuu Oromoo tokkotti yaada lamaan kan akkamitti ilaaltu? Anis akkuma ati jettu Oromoon eenyu faanayyuu deemuu qabu Oromoon ofiisaatiif kaayyoo qaba ofiisaatiif galma qabu bakka itti ga'uu barbaadu qaba Oromoon beef qaba warri karaa waraanaatiinis karaa siyaasaatiinis karaa dippiloomaasiitiinis warri falmachuuf bahe waan falmatuuf qaba kaayyoo qaba ofiisaatiif anumatu jira jedheeti lubbuusaa kennatee itti deemaa jira. Kanaafi namaaf hin baaneeti nama jala deemanii nama gargaaruun hin barbaachisu. Qabsoo kana kan geggeessinu kaayyoo keenyaaf jenneeti malee kaayyoo nama biraa akka galma ga'u jedhameeti miti jedheen abdadha. Ani nama akkasitti yaadudha. Warri TPLF amma ofii isaaniitii lola isaan irratti banamee ture kana ofirraa ittisanii jiru. Gaafa kana godhan gargaaramuu qabu I think gargaaramuu yoo gargaaruu dandeenye waan gargaaramuu qaban natti fakkaata. Akka nama Oromoo tokkotti maaliif isaan gargaaramuu qabu kan jedhu diina keenya mootummaa Abiyyi mootummaa nafxanyootaa waan lolanii fi qofa miti. Inni waa'ee tooftaa fi tarsiimoo waa'ee abshaalummaa siyaasaa maalii jedhamuu danda'a. Tactical alliance kan jedhamu jechuudha. Diinni diina kiyyaa fira kooti. Warri TPLF kan deeggaramuu qabu yoo deeggaramuu qabaate fira keenya waan ta'eef yookiin immoo diina keenyaa waan ta'eef moti akkasitti yaadudha. Kan deeggaramuu qabu maaliif dhaabbatu kan jedhurra. Nuyi maaliif dhaabbanna isaan maaliif dhaabbatu. Isaan waa'ee hiree ofiif murteeffachuu kan jedhu kana deeggaru isaaf ijoollee isaanii gabbaranii isa mirkaneeffatanii gaafa aangoo qabatanis isumarratti ejjetaniiti dhimma isaanii jajjabeeffachuudhaaf Itoophiyaa kaan irratti abbaa irrummaadhaan dhaabbatan. So dhimma hiree ofiif murteeffachuu kan jedhu irratti jabinaan warra falmuudha. Nuyi hoo hiree ofiif murteeffachuu, biyya ofiif bulchuu, abbaa biyyummaa ofii mirkaneeffachuu kan jedhu nuyis kaayyoodhuma akkasii qabna. Akka ilaalchaatitti ilaalcha siyaasaa tokko wal fakkaatu waan qabnuuf isarraa kaanee deeggaruun ni danda'ama. Yaadichatu wal fakkaataa waan ta'eef jechuudha. Tokko. Kan lammataa lolli kun maaliif irratti baname? Biyya keenya nutu bulchaa malee nama biraatti arakkiloo irraa nuuf hin bulchu. Akka amma jiruttu sirna federaalizimii yoo jettan sirna federaalizimii keessatti naannoon of bulchuu qaba kan jedhu isa duraati haal duree isa duraati. Kanaafi nuyi naannoo keenya ni bulchina. Mootummaa federaalaa keessatti hanga danda'ameen hanga nuuf maluun yoo qooda qabaanne hin jaalanne. Lakkin ta'uu gaafa jettanis naannoo keenya garuu numatu bulfata. Kan jedhurraa ka'anii waan cichanii mormaniif lolli isaan irratti baname. Lolli kun dura eessatti banamee ture? Oromiyaatti banamee ture. Waggaa lama dura lolli waraanaa Tigraay irratti baname kun otoo hin banamin lolli kun eessatti baname? Oromiyaa irratti baname. Maaliif baname Oromiyaa irratti? Naannoo keenya secure goona, daangaa keenya kabachiifna. Siyaasni biyyattii suni gara jijjiiramaatti akka deemu mootummaan Abiyyi fi Lammaa Magarsaa hariiroo adda bilisummaa waliin uummatanii waliigaltee isaan uummatan sana irratti fudhachuu isaanii waan hin beekne hidhannoo keenya hin hiiknu hidhannoo keenya wabii keenya jedhanii ijoollee hanga ta'e waboo keessa dirree irratti waan hafaniif.
isa immoo humnaan isin hikkachiisa jedhanii waan deemaniif nurratti bobba'anii jechuudha. Maal jechuudha sun? Hiree ofii murteeffachuu dhiisiti, biyya ofiif bulchuu dhiisiti, qabsoo kiyya haalan ittiin geggeessuun anatu filataa jechuu hin dandeessu akka murnaatitti kan jedhu irraa. Isarraa ka'anii maalitti deeman? Ummaticha rukutuutti deeman. Xiyaaraan rukutan. Maasaa isaa irratti, qe'ee isaa irratti ibiddatti naqan. Dubartii fi ijoollee isaa gudeedan. Ajjeesaniiti televezyiiniidhaan ummatatti agarsiisan. Shororkeessummaatu irratti uumame. Waanuma Oromiyaa irratti geggeeffamaa ture san Tigraay irratti gadi baasan. Oromoon waggaa lamaaf wanti keessa ture waan har'a Tigraay irratti argaa jirrudha. Naannoon zooniin adda addaa Wallagga irratti neetworkiin irraa kutamee, karaan irraa cufamee, gabaan irraa cufamee, hojiin dhaabbatee, baankiin cufamee akka namni hin jiraanne godhame biyya san keessatti. Har'a maaltu haaraadha warra Tigraay irratti? Waanuma nuti keessa turre sanadha. Namni kadhatee dadhabee, warri waldaan kiristaanaatu kadhatee dadhabee bara waa'ee Wallaggaa sanarratti. Gujii fi Boorana waan isaan godhan himamee waan dhumuuti miti. Dadhabaniituma jennaan ummata fixanii bakki addi bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo itti dhokatu caakkaa jiru sanaayyuu isa irratti guban. Waan isaan geggeessaa turan waan beeknudha. Wanti tokko haaraan warra Tigraay irratti uumame waan jiru natti fakkaatu. Maalifi kan isaanii dhagahama argatee keenya hin dhagahamne gaafa jennu isaan ijaaramaniiti akka mootummaatitti, akka uummataatitti, akka sabaatitti bakka tokkotti walitti dhufanii ofirraa lolan. Keenya hoo mootummaan qabnu ture. Mootummaan biltsiginnaa naannoo Oromiyaa bulchu mootummaa diinaa ta'e, mootummaa nafxanyootaa ta'e, nurratti duule. Isaatu humna addaa nurratti baasee waraana raayyaa ittisa biyyaa wajjin ta'ee, waraana federal police wajjin ta'ee, in fact waraana humna addaa naannoo Amaaraa nurratti bobbaasee gaafa dubbiin itti jabaattu immoo loltuu Eertiraa Oromiyaa keessa facaasee kan nu waraanaa ture mootummaa naannoo Oromiyaati. Nuti uummata mootummaa hin qabne taane. Kanaaf qabsoon keenya dhageettii dhabe. Utuu mootummaan naannoo Oromiyaa nuuf dhaabbatu jiraate silaa akkuma warra Tigraay kana isaanis daangaa keenya irra dhaabbatanii ofirraa lolu jechuudha. Uummata of jalatti hiriirsanii ofirraa lolla jechuudha. Namni uummata waammatu hin jiru. In fact uummata shororkeessan waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhaniiti. Ijoollee keessantuu isaan gargaara jedhaniiti. Ijoollee keessantuu waboo keessa jira jedhaniiti uummata nagaa manatti deemanii irraa ajjeesaa turan. Mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa shororkeessummaa mootummaatu Oromoo irratti dalagaa ture. Kun waan ta'eef dhageettii dhabne. Ammoo addunyaan kan bare maalinni Abiy mataan isaatu Oromoodha kan jedhu. Oromoon Oromoo ajjeesaan jira jedhanii fudhachuudhaaf baay'ee dadhaban isaan. Inni tokkodha, rakkoo tokkodha. Rakkoon jabaan garuu maal ture? Nurraay warra biyya alaa jiru kan. Warri biyya alaa jiru ilaalcha gandummaa, ilaalcha siyaasaa, ilaalcha adda addaa, adda addummaa achirraa dhufu, achirraa maddu. Bakka itti dhiisnee waliin taanee, waliif tumsinee sagalee tokkoon waa'ee uummata keenyaa addunyaatti ibsuu hin dandeenye. Hanqini kan keenyaati. Isaan erga waraanni isaan irratti ifatti baname jalqabee guyyaa lakkaawwatanii ji'aa miti, torbanii miti, guyyaadhaan har'a guyyaa 223 ta'ee erga lolli nurratti baname jedhanii haala itti fufiinsa qabuun
guyyaan addunyaa kanarratti hiriira nagaa bahaa loobii gochaa miidiyaa isaanii takka qaban ishee dhummaayyuu jalaa cufamte. Okay, deemanii ibsachaa hayyoota qaban xiqqishuu sana hayyoo hanga Oromoon qaban isaan. In fact lolli kun gaafa banamu hayyuun isaan irratti hundaanii dubbachuu fi jiru nuyi ture. Ana ijoollee Oromootu isaaniif falmaa ture dhugaa dubbachuuf. Hayyoota nu caalaa waa'ee isaanii hime hin jiru iyyuu. Hayyuu kan akka keenyaatu hin qaban isaan. Miidiyaa kan akka keenyaa baay'ee hin qaban. Namoota muuxannoo qaban baay'ee kan akka keenyaa hin qaban biyya alaa kana keessatti. Muuxannoo loluus hin qaban. Maaliifi mormii kana kan geggeessaa ture waggaa meeqaaf? Waggaa 30 kanaafis Oromoodha malee isaanii miti. Isaan aangoorra waan turaniif mormii hin beekanuyyuu. Hiriira nagaa bahuu eessatti beeku kan. Garuu of ijaaraniiti erga lolli isaan irratti banamee jalqabee namni hundu TPLF qofa miti. Warri hundu hayyuu jedhi, barataa jedhi, nama daldaltuun maali namni hundu dirqama isaanii haalaan baha. Waraana isaanii deeggaru haalaan. Maallaqa baasuu yoo barbaachise. Okay? Maallaqa baasaniiti. Dirqama akka lammiitiitti nama dhuunfaa irratti kaahaniiti. Namni hundi I think 5,000 kaffaluu qaba gaafa jedhamu waan tokkoof hundi isaa baasa. Namni hin baafne hin jiru. Oromoon eessa ture waan akkasii gochuudhaaf. Oromoon gaafa Hacaaluun du'e okay maatii Hacaaluu gargaara siin jedha. Gaafa Jawaar hidhame okay Jawaar free Jawaar jennee baan. Gaafa Abaluu hidhame inni iyyina. Gaafa miidiyaan keenya uggurame jedhame GoFundMe deema. Okay guyyaa 3 booda dhiisne waa'ee dhuma waan biraatu laalutti deebina. Ammas rakkoon guddichi Oromoon qabaatee bara kanatti argame waggaa 3f gaafa lolli waraanaa nurratti banamee ture nama xiqqootu waan kanarra haasa'aa ture. Miidiyaa xiqqishootu waan kanarra haasa'aa ture. Kun maaloo walii obsaa maaloo mootummaa kana mootummaa Oromoo jechaa ture. Biyyattis biyya alaarratti girristoota kana afaan nurraa qabaa warra shanee maali waliin jenne gaafa tokko miidhamu gaafa Wallagga irratti rakkoon uumamu uummanni naannoo kaanii kottaa hiriira nagaa baana namni si dura dhaabbatu hin jiru garuu namni si wajjin bahus hin jiru kana argaa turre biyya kanatti ani baay'een gaddee beeka kanarraa kan ka'e gaafa Harargeen waraanamu namni naannoo addaa hin dhufu hiriirattis bahuu hin barbaadu ganduma ganda keenyatti deebine dhiisatu afooshaa keenyatti deebine wal nyaachutti deebine hanqinni guddaan hanqina keenya hanqinni guddaan erguma gaafa jijjiiramni dhufee jedhamee booda walumaan waliif tumsuu dadhabu biyya keessatti qeerroo jijjiirama fideessan ijaaruu dhiisneetti adda facaasnee demobilize goonee lafa teenya gaafa nuti ijaaruu dadhabne warri ijaarame bilchiginnaan fa'aa ofitti hammatan maal godhanii maallaqatti kennan kondominiyeemitti kennan lafatti kennan kana jedhanii afaan kee qabadhu jedhanii nu hoo maal goone homaa in fact namoonni tokko numa keessaa qeerroo kana tasgabbaa walaa dhaggeeffannu bilisummaa arganne miti maali jenneetti sobaan akka ijoolleen sun adda facaatu yookiin immoo burjaajuuf akka maal goonee akka jedhan akkasitti dhiisne maal jechuudha ummata dammaqee kaka'ee jiru san ijaarsatti gochuu qabna turre yoo inni ijaarree ummata san warra ijaareetu fudhata akkasitti kan bitatanii kan immoo dogoggorsaan akka isaan fudhatu godhan akkas godhaniiti ummata keenya qabsoorraa akka laaffatu godhan jechuudha. Biyya alaa kanarratti garuu akka nama tokkootti waa'ee Oromoorraa dubbachuu ummata keenyaaf dhaabbachuu hin dandeenye. Rakkoon hanqina ummata biyya alaa kanaadha. Ijaarsa dhabe. Kun deemeet biyyatti daldala isaa jalqabe. Kun dammarame jedheetti waan irraa argatu argatee jireenya isaatti deebi'e. Kun immoo inumaayyuu warra mootummaa kana mormu
balaaleffachuutti nurratti duula banuutti kanatu rakkoo ta'e. Warri Tigraay tokkoffaa biyya keessa mootummaa qabu. Bakka mootummaan isaanii immoo waraanaan irraa ari'ame ummatni akka ummataatitti walitti dhufeet warra rakkateef gargaaruudhaaf warra loluuf gargaaruudhaaf karaa dippiloomaasiitiin sagalee ta'uudhaaf waanuma danda'anii hundaan ummata isaanii bira dhaabbataniiti akkasitti injifatan. Hanqinni kan keenyaati jechuudha. Kanaafi nuti warra TDF gargaaruu qabnaayi gargaaruu yoo qabaanne wanti gargaaru hin jiru malee gargaaruu yoo qabaanne kan gargaaru isaan fira keenya waan ta'aniif miti. Fira keenya miti. Ammoo fira keenya yoo ta'anis amma akka jedhamutti diina keenyaa fira keenya waan ta'eef isaan fira keenya akkasii miti. Inni warri siyaasa dalagu tooftaadhaaf jedhanii waan akka siyaasa'uu danda'u. Garuu dhugaa qabu kan jedhu irraa kaanee yoo ta'e of course deeggaruu dandeenya. Dhugaan isaanii maali? Mirga ofii, mirga abbaa biyyummaa, biyya ofii ofiif bulchuu, hiree ofii ofiif murteeffachuu, karaa dimokiraatawaa ta'een mootummaa isaanii ofii ijaaruu, mootummaa uummanni filateen buluu kan jedhu kan irratti walii galla. Nuti isuma barbaanna Oromoodhaaf. Isaan Tigraayiidhaaf kana barbaadan. Yoo namni kanarraa ka'ee isaan lole sun sirrii miti jennee akka yaadaatitti isaanirraa kuni waan sirriiti miti jennee isaanirraa loluu ni dandeenya. Garuu eenyu gargaara? Nama jabaatu nama dadhabe gargaara bara. Nu yoo fiifuu eessa jirraa isaan gargaara? Maal qabnaa maaliin gargaaraan? Laal ijoolleen dirree jirtu bar rasaasan qabdu. Meeshaa waraanaa gurguddaan qabdu. Deeppoon waraanaa Oromiyaa keessa hin jiru. Dukam fi Bishooftu jira bara. Bakki ijoolleen jirtu fagoodha. In fact, gaafa meeshaa waraanaa loltuu mootummaarraa booji'an wanta argatan rasaasa 4-5 of harkaa qabdi poolisiin Oromiyaa, milishaan Oromiyaa. Kanaaf ijoolleen lola hanga akkanaa cimaa ta'e waggaa 2 geggeessaa kan turan laal rasaasa harkaa qaban qusachaa. Rasaasa kana yoo fitnee meeshaan waraanaa kun uleenu harkatti ta'a. Kanaaf qusachaa opereeshinii gurguddaa gochuu hin dandeenye ijoolleen. Eenyutu rasaasa qaba? Tigraay akkamitti rasaasa kana hunda argatti? Deeppoo baay'eetu jira. Magaazana meeshaa baay'eetu biyya isaanii keessa ture. Northern Command kan jedhamu. Waraanni kaabaa Itoophiyaa isaan bira ture. Waraanni sun waraana cimaa waan ta'eef 40% of Ethiopian artillery isa harka isaanii ture. 40% of Ethiopian artillery. Isa hunda qaban. Karaa Sudaaniitiin waan galuuf jira. Keenya maal qabu? Waa tokko. Maaliin gargaaraan ree? Adda bilisummaa Oromoo, waraanni bilisummaa Oromoo Tigraay yoo gargaaru yoo jenne maal harkaa qabnaa gargaara? Yaadni isaan falmaniif garuu yaada keenya wajjin kan wal fakkaatu hanga ta'etti yaadaan of course yaada sirrii ta'eedha. Isaaf dhaabbatanii waan irraa barannu qabna akka isaaniitti falmuu qabna yoo jenne yes. Gargaarsa akkasii gargaarsa haamilee kennuufii dandeenya. Gargaarsa kan eeggatu garuu nuyi isaanirra. Wanti irra caalaa amma warri hariiroo qabu dalaguu qabu dalagaas jiru jedheen kan abdadhu. Isaan maal qabu? Meeshaa waraanaa qabu, rasaasa qabu. Kan bojjetan qabu, kan dura of harkaa qaban qabu. Kana fudhataniiti ittiin fayyadaman. Amma isaan meeshaa of harkaa qaban kan warra Beenishaangul Gumuzitti hidhachiisan bara hanga danda'aniin. Olaaf hidhachiisuun barbaachisaadha gaafa jedhamee immoo yaadamu isas itti deemamaa jira. Gargaarsi nuti gargaaru jiru. Now kana jenne isaan irraa wanti arganu rasaasaaf meeshaadha. Nuti kan isaan gargaaru waa tokko hin jiru. Hanga dhugaa qabanitti haqa qabsoo haqaa qabanitti nutis waan akkasii waan qabnuuf haamileedhaan yaadaan bakka tokko jirra jechuudha. Kanaan ala wanti nuyi isaan gargaaru hin jiru. Garuu isaan irraa gargaarsa eegna eeyyeen yoo danda'ame. Gargaarsa akkamitti isaan irraa eegna? Gargaarsi isaan irraa eegnu kan siyaasaatii miti, kan maaliitii miti, rasaasaaf meeshaa waraanaa harkaa qabu. Kanan barbaada. Kana yoo isaan nu kennan gaariidha. Yoo isaan nu kennuu baatan Oromoon ittuma fufaa qabsoosaa. Abbaan fedhe nuun kennine qabsoon Oromoo qabsoo galma gabuudha. Galma isaa hanga gahutti kaayyoo qaba.
kaayyoo san irratti hiriiree jalatti hiriireeti qabsaa. Eenyu deeggaruuf jenneeti miti kan qabsaa'uu qabnu. Eenyuyyuu abdanneeti miti kan qabsaa'uu qabnu. Isaan jajjabeessuun yaada isaan irra dhaabbatan sanarraa kaanii jajjabeessuun ammoo isaan jala deemuu miti. Isaan jala fiiguu warra jedhantu jira. Isaan jala fiiguu miti. Waan isaan jala fiignuuf hin qabnu. Aangoo qabu moo maal nuu kennu? Maallaqa qabu moo maal nuu kennu? Ofiifuu rakkatee uummanni dhumutti jira. Okay? Wanti tokko of harkaa qaban rasaasa. Meeshaa waraanaati. Isa yoo arganne gaariidha. Yoo nuun kennine dhimma isaaniiti. Oromoo akkuma ta'u ta'ee. Now, in fact, nama biraa irratti hirkachuu iyyuu nun barbaachisu ture. Ani gaafuma hundaa kanan jechaa jiru, uummanni Oromoo uummata bal'aadha. Uummata guddaadha. Lakkoofni isaa guddaadha. Isaan nam tokkorraa gara 5,000 akka dhuunfaatti akka gibiraatitti irraa fuudhu biyya alaa kanatti. Okay? Nuyi doolaara tokko guyyaatti uummata keenyarraa yoo sassaabne guyyaa tokkotti miliyoona tokko argachuu dandeenya. Miliyoonni tokko rasaasa meeqa bita? Ji'a tokkotti miliyoona 30 qabna. Miliyoona 30 Oromoo Itoophiyaa keessa jiru hidhachiisuu hin dandeenyu namni tokko ji'a tokkotti hidhachiisuu dandeenya jechuudha. Miliyoona tokko hidhachiisuu dandeenya. Dhiisiti yoo akkas goone nama tokko irratti hirkachuun nun barbaachisu. Rakkoon keenya, hanqinni keenya ijaarsa dhabuudha. Bakka tokkotti sagalee tokkoon, ilaalcha tokkoon uummata keenya baraaruudhaaf bakka tokkotti ejjennoo tokko irratti walii galee dhaabbachuu dadhabuudha. Hanqina keenya. Kanaaf hariiroon warra Tigraay wajjin qabnu hariiroo haqaa hanga ta'etti okay. Inni rakkoon qabu. Waan gargaarru, waan isaan jala deemnuuf, waan isaan kadhannuuf hin jiru. Isaantu nu kadhachuu qaba. Ammas isaantu Oromoo laallataa jira. Oromoo eessaa arganna? Because warri naftanyaa kuni warra nu wajjin jiraachuu danda'u miti jedhan isaanis amma argan. Okay? Oromoo kana eessaa arganna? Oromoo Itoophiyaa kana nurraa fudhatee mootummaa Abiyyi kana nurraa akka godhee mootummaa gateettii Oromoo irraa achi kuffisu. Oromoo akkasii Oromoo jabaa eessaa arganna jedhanii laallachaa jiru. Because daangaa isaanii darbanii gara Finfinneetti gaafa deeman hin sodaatu isaanis. Naannoo isaanii irraa hanga fagaatanitti exposed ta'u. Because gidduu Oromiyaa fi isaan gidduu kan jiru diina lamaan keenyatti. Kanaaf rakkootu uumama jedhanii Oromoo jabaa barbaadatu. So, namni nu jala deemuu qabu isaani malee nu himiti kan isaan jala deemuu qabu. Maaltu nu hanqatee amma isaan gaafa laallatan dhabamne nuti jajjabina dhabne. Kana immoo hariirootti goone uummata keenya bira dhaabbanne ofii gaafa loltee namni si dhagaha bara. Yoo ofiin lolle mararaa guddinaan gaafuma hundaa wanti jedhu inni jedhu tokkotu na hawwachiisa. Maal jedhaa? Rabbiinis Waaqnis faranjiinis kan si gargaaru gaafa ati ofii keetiif tasgabbooftee ofii keetiif falmatte. Yoo nuti hin falmanne gargaarsi namaa gargaarsa homa sii godhuu hin danda'u. Kanaaf isaan deeggaruun hin barbaachisu gaaffii miti kun. Gaaffii faayidaa qabu miti anaaf. Tokkoffaa waan gargaaruun qabu. Okay? Gargaaruun immoo yoo jiraate warra Palestaayiniitu hin deeggarra hanga haqa qabanitti. Waan gaarii waan ta'e irratti. Mirga isaanii namni mirga ofiisaatiif dhaabbatu gargaaruun waanuma jirudha. Waan badaa isaan irratti gaggeeffamaa jiru balaaleffachuun waan jirudha. Kanaan achi yoo hin gargaarra jenne iyyuu waan gargaaruu hin qabnu ofiifuu maalitti jirra? Okay? Isaan akka nu gargaaran barbaanna yoo addunyaan guutuun akka nu gargaaru barbaanna garuu ofii keenya eessa jirra? Nama gargaarsa fudhatu dhabame baraarra. Dhugaa yoo walitti himuu barbaanna. Nama gargaarsa irraa fudhatutu dhabame. Ciminaan yoo hin jiraanne eenyutti kennu gaa? Kana rakkoon keenya jedheen abdadha. Aman. Guddaa galatoome Dooktar. Egaa Oromoon kan dhageetti dhabe tokkummaa dhabuutiin malee Oromoo namni caalees miti. Wal bira dhaabachuu dhiisuu keenyaanii, wal gargaaruu dhiisuu keenyaanii, sagalee tokkoon dhaabannee waa'ee biyya keenyaaf, waa'ee uummata keenyaaf dubbachuu dhabuu keenyaanii Oromoon biyya alaatti illee dhageetti dhabe.
Isaan immoo sababii wal faana dhaabataniif sababii tokkummaa qabaniif jabaa isuma ati akka fakkeenyaatti isa Dooktar Mararaan kaasa jettee isuma jabaa nama hundumaatu jaallata. Giddii jaallatu jabaa giddii jaallatu isa jedhanii kanaaf dhagahamanii argiteetta yoo ta'e egaa yeroo isaanii idduma waraanni kun jalqabee booddeellee GoFundMe bananii miiliyoonaa walitti qabaa turanii baay'ina Oromoo caalanii miti garuu kutannoo waan qabanii fi yeroo darbee asitti GoFundMe waraana bilisummaa Oromoo fi taaks foorsii dhaabateeti birrii xiqqoo ture kan walitti qabame garuu siyaatiluma keessattillee kan warri uummanni Tigraay walitti qabe birrii guddaa ture. Uummanni keenya manuma taa'ee bilisummaa eega. Uummanni keenya utuma waa tokkollee kontribuutiin godhiini waanuma gaarii akka ijoollee warri laga jiranis fidanii itti laatanii eega. Amma kan nu barbaachisu wal ijaaruu, wal faana dhaabachuu, waraana bilisummaa Oromoo gargaaruudha malee nama nuti gargaaruu barbaannu nama nuti kadhannus hin jiruudha kan ati jettee jala murtee nutti himaa jirtu. Guddaa galatoomii. Mee egaa sababii yeroo nu daangessuu fi yeroo biraa sagantaa adda biraatiin itti deebinaa walitti deebinaa garuu dhumarratti wanti ati jettu Oromoofis Oromiyaafis dhaamsa yoo qabaatte waltajjiin kan keeti. Ani wantiin jechuu barbaadu maalinni Oromoonni qabsoon itti fufa jedha. Qabsoo haala itti fufsiisuun garuu tasgabbiidhaan tokkummaadhaan wal ta'iinsa wal ta'ee qabsoo kana itti fufsiisuu haala danda'uun bakka sanatti hin jiru. Maali kun? Qabsoo kana itti fufsiisuun kan danda'amu gargaarsa itti fufiinsa qabu gochuudha. Kana dirqama walirra kaahuu qabna. Lola waraanaa, lola siyaasaa, lola diinagdee, lola karaa adda addaatiin, bifa adda addaatiin, karaa miidiyaatiin Oromoo irratti akka sabaatitti baname. Lola kana kan ofirraa ittisuu dandeenyu yoo akka sabaatitti ofirraa lolleedha. Lola akka sabaatitti nurratti baname akka dhuunfaatitti yoo ofirraa deebisuuf barbaadne akka murnaatitti akka gareetitti akka naannoo akka jaarmiyaa siyaasaatitti yoo ofirraa loluu barbaanne wanta akkasii galma akka eenyu nuun godhu. Kanaaf lola waraanaa, lola siyaasaa, lola karaa adda addaatiin akka sabaatitti nurratti aggaamame kana akka sabaatitti ofirraa haleeluu qabna. Akkasitti yoo ofirraa haleeluu qabaanne immoo maal gochuutu nurra jira gaafa jennu dirqama walirra kaahuutu nurra jira. Dirqama lammummaa walirra kaahuutu jira. Warri Eertiraa gaafa lola qabu har'as gaafa biyya ta'anii jiran nama lammii Eertiraa ta'erraa galii inni guyya guyyatti argaturraa parsantii 2 biyya isaatiif deema. Biyya jirurraa hojii waan fedhe haa dalagu, kiliiningii haa dalagu, doktara haa ta'u, hayyuu haa ta'u, nama waldaa amantii irraa dhufe haa ta'u, parsantiin 2 galii inni argaturraa hundi isaa gara Eertiraatti deema. Dirqama akkasii Oromoon walirratti kennuu qaba. Laal qabsoo kana kan galmaan geenyu kutannoo yookiin gootummaa marrootiin, gootummaa jaalsanyiitiin, gootummaa ijoollee dirree irra jiruutiin ta'uun qabu. Isaan gootoo ta'ee isaan lubbuu isaanii kennan nuyi maal kennuutti jirra. Yookiin kutannoo Hacaaluutiin miti kan rakkoo gadadoo nurra jiru kana kan ofirraa ittisuu dandeenya. Yookiin gaarummaa Baqqala Garbaatiin, abshaalummaa fi beekumsa Jawaaritiin, beekumsa hayyoota keenya irratti dhama'an nitiin. Isaanii miti kan ofirraa deebisuuf yaaluu qabnu. Dirqama lammummaa namni hunduu yoo fudhate rakkoo fi gadadoon ba'aan nurra jiru kun nurraa salphata. Inni injifanna qofa miti. Ba'aanu nurraa salphata. Maaliif jaarmiyaan tokko, maaliif murni tokko, maaliif namni tokko, kutataan tokko irratti dhama'ee warri kaan bilisummaa isaan irraa eeggata. Namni keenya gaafa laalu ammas biyya alaa kanatti celebritii barbaada malee ofii isaatiif dirqama hanga nama beekamaa sanii akka qabu akkasittiin ilaalu. Nu ijaaraa, maaloo nu ajajaa, kallattii lafa nuuf kaahaa jedha.
Maaliif nama tokkorraa eegda? Isaa fi nama ati irraa eegdu sanaa fi si gidduu adda addummaan tokko illee hin jiru. Atis lammiidha, innis lammiidha. Dirqama waliif kennuu qabna. Accountability uumuu qabna. Gaafa san ba'aa Oromoo irratti rakkoon Oromoo gadadoo Oromoo irratti dhufe kana ba'aa isaanii ba'aa keenya walirraa salphisuu dandeenya. Galmas gahuu qabna dandeenya. Kanaaf tokkoffaa barbaacha celebrity kana barbaacha nama bakkee irraa dhufee uummata Oromoodhaaf bilisummaa harkatti kennu wanta akkasii hawwii akkasii kan dhaabuu qabna. Hin jiru wanta akkasii. Amame gootichi guddichi akka celebrity uummata Tigraay keessatti ilaalamu eenyunni warra hoogganu namuun beeku bar. Eenyunni mee Saadqaan dhamoo Dabratsiyoon moo warra kaan moo Getaachoo Raddaadha moo hin beektu bar. Namitti spokesperson taate sana moo gootni bakkuma hunda jira. Jaarmiyaa tokko irraan dhufu artistii haa ta'u, beekaa haa ta'u, nama siyaasaa haa ta'u, nama waraanaa haa ta'u, hundi isaa ogummaa isaatiin bakka hundatti hojii isaa dalaga. Gootummaan gootummaa sabaati. Gootni sabadha malee nama tokko dhuunfaa nama beekamaa ta'e, nama beekumsa qabu, nama akkasitti wanti ta'u hin jiru. Kanaaf isaan bar goota tokkicha Tigraay kun bilisa baasii jedhamu hin qaban. Uummanni keenya garuu maal barbaada? Goota tokko. Abaluu hanga mana hidhaarraa bahutti. Abaluu yoo keessa hin jiraanne wanti kun toluuf hin deemu siin jedhu. Amma jirraa kana ijaarreeti. Fakkeenyan sii kenna. Jirraa kana ijaarreetti mee jirraa kan jedhu torban darbe asirratti ibsaan ture. Uummata keenya rakkoo keessa jiru gargaarraa jennee isa ibsuudhaaf uummatatti gadi baane. Gaaffiin tokko tokko uummanni kaasu. Namni tokko tokko abaluu keessa hin jiraannaan kun hin tolu nun jedha. Maaliif abaluurraa eegda? Maaliif rakkoon Oromoo gargaaruun waa'ee abaluu ta'a? Maali ati maaliif hin gargaarre? Maaliif hanga inni yookiin isheen keessa jiraattutti eegda? Kun baay'ee nama gaddisiisa. Celebrity barbaadna jechuudha. Maqaa dha'uun barbaadu maqaa isaan jedhan sana. Celebrity barbaadu. Nama isaan barbaadantu jira. Haala isaan barbaadantu jira. Qabsoo akkasitti miti akka celebrity ittiin gaggeessitu. Qabsoon tokko nama gooti. Warri Tigraay daaraa uffatee akkuma warri aangoo qabus warri aangoo hin qabnis bakkuma tokkotti deebi'ee bar gaafa qabsoo kana gaggeessan. Daaraa uffatanii namummaa keessaa bahanii akkuma namni dhuunfaa tokko ta'utti isaanis ta'anii waan qaamni isaan irratti bututee uffanni isaan irratti bututee sun celebrity miti agartee qabsaa'aadha. Namni keenya celebrity wahiirraa nama beekamaa wahiirraa furmaatan argadha jedhee eeguu hayyuu wahiirraa beekaa wahiirraa eeguu akkuma xonqaa irraa furmaata argachuudhaaf barbaadu. Raajii akkasin ta'u. Kanaaf uummanni dirqama ofii isaatii fudhatee hanga danda'uun qabsoon kun qabsoo kiyya jedhee itti deemuu qaba. Amma karaa biraatiin wanti ilaalamuu qabu warri Tigraay akkamitti hadheeffatee akkanatti lolee gaafa jettu yoo hin lolle maal ta'a? Badee bar hin dhumu. Amma Oromoon kan galuu fi dhiise gaafa Tigraay irratti duulan eenyummaa Tigraay balleessina lafa Tigraay irraa naannoo Tigraay diigna hin jenne wayyaanee barbadeessinaa jedhan. Nuun garuu gaafa lolli nurratti banamu bar Oromoo balleessina sabboontota Oromoo cabsina Oromoo cabsina Oromiyaa diigna eenyummaa Oromoo balleessina jedhanii nurra duulan. Kaayyeeffatanii xiyyeeffatanii nurratti duulan. Tigraay irratti akkasitti hin duulle. Tigraay irraa wanti jedhan wayyaanee fi deeggartoota ishii balleessinaa kan jedhudha. Garuu nuti hanga isaanii akka nu dhabamsiisuuf dhufaa jiran hubannee akkasitti ofirraa falmachaa jiru. Hadheeffannee loluu qabna. Waa'ee jiruuf jireenyaaf dhumaatiidhaa wanti kuni. Kuni akka laayyootitti akka qoosaatitti waan laallu ta'uun qabu. The sense of urgency with which we have to stand together
is very important. Akkasitti deemaatti hin jiru. Namni tokko tokko akkuma waan part time way gaafa sitti tole hin qabsoofta, gaafa sitti tole hin dhiista. Hiriira nagaa gaafa sitti tole hin baata, gaafa sitti tole hin baatu. Gargaarsa namoomaa gaafa sitti tole hin gargaarta, gaafa sitti tole hin gargaartu. Waa'ee dhaggeeffachuuyyuu waa'ee Oromoo kana bilbilanii gaggaafachuuyyuu isaayyuu gaafa nutti tole hin goona, gaafa nutti hin tole hin goona. Akkasitti gaa qabsoon hin danda'amu. Tokko. Kan lammataa qabsoo biyya alaarraa hogganu tokko illee hin qabu. Qabsoon biyya keessa jira. Qabsoon abbaa qaba, abbaan ummataa. Qabsoo kana warri geggeessu immoo lubbuu isaanii irratti wareeganii kan geggeessaa jiran karaa waraanaatiinis, karaa siyaasaatiinis, karaa adda addaatiin, bifa adda addaatiin kan jiran abbaa qaba qabsoon. Biyya alaarraa abbaa itti ta'uu hin dandeenyu. Namni tokko hanga fedhe beekaa yoo taate, hanga fedhe dureessa yoo taate, maallaqa qabeessaa nama qabeenya qabu yoo taate, abbaa itti ta'uu hin dandeessu. Yoo abbaa itti ta'uu barbaade deemi. Waboo Anatu abbaadha irratti kan jettu yoo jiraatte deemi isaaniitti makame. Ijoolleenis dirreerraa kanuma jechaa jiru. Remote controlidhaan nu hoogganuu hin dandeessu kootu. Siin kabajnaa akka nu geggeessitan barbaanna garuu koottaa. Alarra teessee maallaqa hanga ta'e irratti darbattee ijoollee sanaaf ajaja kennuu hin dandeessu waboodha. Hin dandeessu, hin danda'amu. Kanaaf haala ofii keenya itti ilaalluunis jijjiiruu qabna. Warra haa xiqqaatu, haa jabaatu, ijoollee santu lubbuu isaanii ciniinnatanii itti jiru. Ijoollee san jajjabeessu, gargaaru waan dandeenyuun beekumsaanis, yaadaanis, maallaqaanis, hidhannoodhaanis waan dandeenyuun gargaaruun isaan aangeessuun dirqama keenya, dirqama lammummaati. Eenyuufuu jenneeti miti kana kan goonu. Dirqama keenya Oromoodha yoo jette, Oromiyaan biyya kiyya yoo jette, Oromoo fi Oromiyaa kee baraari. Kana baraaruudhaaf gumaacha adda addaa waan gooteef garuu abbaatti ta'uu hin dandeessu. Goota itti ta'uu hin dandeessu. Ana malee namni Oromoodhaaf dubbatuu danda'u hin jiru jechuu hin dandeessu. Sadaffaa, waraanni rakkoon Itoophiyaa, rakkoon Oromoo kan furmaata argatu waraanaan qofa akka ta'e amma ifa ta'ee jira. Yoo ofirraa lolle namuus hin dhaga'u. Yoo ofirraa lolte biyya ofii dhuunfatte, daangaa ofii kabachiiste namuus hin dhaga'a. Mariidhaafuu kan si barbaadan gaafas. Kanaaf lolli qabsoon kun kan galma gahuu danda'u hidhannoodhaan yoo ta'e, warra hidhannoodhaan mormaa falmaa jiru kana gargaari. Gargaarsi nuti kun maaliif ta'a? Dirqama lammummaa ta'eef fudhatama. Maaliif? Warri dirreerraa lolaa jiru waraanni bilisummaa Oromoo gaachana Oromooti. Akkuma jennu sanatti waraanni bilisummaa Oromoo raayyaa ittisa Oromiyaatii jedheenaa fudhadhaan. Namni tokko maqaa jijjiiree Tsaggaayeen maqaa jijjiiruudhaaf aangoon qabu jedhe. Maqaan jijjiirre ilaalcha kee jijjiiriin siin jedhe malee maqaa jijjiirii siin hin jenne. Maqaan akka fedhe ta'uu danda'a. Garuu maqaa fedhe haa baattatu. Waraanni kun waraana jaarmiyaa tokkooti miti, waraana biyyaati, waraana Oromiyaati, waraana Oromoodhaaf falmuudha. Kanaaf warri jaarmiyaa tokko keessa jirtan kuni waraana kiyya jettanii fudhachuu qabdu akka lammiititti. Oromoo namni ta'e hundi isaa gargaaruu qaba. Gaafa akkas goone waraanni miskiinni kun guyyaa tokkotti doolaara tokko yoo uummanni Oromoo baase dureessa jechuudha. Kanaaf namni nu dura dhaabbachuu danda'u hin jiru. Waraana kana kan jajjabeessinu akka gaachana Oromootitti malee akka waraana naannoo tokko, waraana murna tokko, waraana jaarmiyaa tokkootitti ilaaluu hin qabnu. Gamaaf gamanaa wal waamnee waraana kana deeggaruu qabna. Dirqama lammummaa keenyaati kan jedhuun qaban. Kana fudhanneeti itti deemuu qabna. Yoo san hin goone waraanni kun yoo hin jabaanne banne nuti. Karaa siyaasaatiin wanti ofirraa ittisnu hin jiru. Maaliif kana jennu? Hooggantoonni siyaasaa hidhamanii jaarmiyaaleen siyaasaa dirree siyaasaarraa bahanii jiru. Kanaaf abdiin nu qabnu tokko kan jiru waraana bilisummaa Oromoorraa. It's not a choice now. Waan biraan qabdu jechuutti hin jira. Kanuma qabna, kanuma deeggaruu qabna. Period. Kanaaf
kana sirriitti fudhannee irratti hojjechuu qabna. Warri biyya alaarraa waan adda addaa dalagu kunis kaayyeeffatanii kanarratti in fact haala itti fufiinsa qabuun, haala sirna qabuun, haala qindoomina qabuun ijaarsa qabaachuu qabna. Ijaarsa waraana kana deeggaru jechuudha. Yaadaanis, maallaqaanis, karaa meeshaatiinis, karaa beekumsaatiinis waraana kana deeggaruun barbaachisaadha. Waraanni kun immoo akka jabaatee gaafa mariinis geggeeffamuuf deemu innumti hooggantoota of keessaa baasee akka mari'atu warra kaan wajjin isa aangeessuun barbaachisaadha. Kanaan alaasii teenyee anatu waboo deeggara irra caalaa abaluu miti abaluutu waboo deeggara. Task force miti tumsaatu deeggara. Tsaggaayee miti abaluutu deeggara. Tsaggaayeen gurguruuf deema. Waboo maqaa jijjiire maalii godhe jennee oofuuni anatu itti gaafatamaadha. Anatu abbaadha qabsoo kanarratti jechuudha. Hin dandeessanii isinii miti. Yoo tsaggaayeen maqaa keenya jijjiiree balleessee jedhe kan jechuu danda'u ijoollee dirree irraa lolaa jirtudha isaan gaafadhaa. Asii teessanii olola oofuun oomaayyuu gatii hin qabu. Aanaan cabsuu dandeessa. Aanaan cabsi aanaan ajjeesiitii mee waraana san deeggari. Ani balleesse maqaa keessan jijjiire. Ana jijjiire. Okay, kun balleessa kiyya ani nan fudhadhaa isinoo maal godhuutti jirtu. Deemaame. Okay? Kanuman jechuu barbaada. Kanaan ala warri rakkoo qabdan tsaggaayeen waan jedhu irraa rakkoo qabdan yoo jiraattan rakkoon kun rakkoo keenya haa jedhanii warra dirree irraa lolu san gaafadhaa. Isaan rakkoo keenya hin jenne isin maaliif rakkoo isinitti ta'ee akkanatti yeroo keessan balleessitanii duula ololaa ooftu kan jedhudha. Kanaan ala uummata keenya biyya keessa jiruufis abdiin keessan waboodha. Waboo kana gargaara. Warri isan gargaaru jettanii mana biyya teessan kun lola irraa hafaan jirtan. Hafasaatu jira amma. Mootummaan dirqiidhaan fuudheeti gara waraana Tigraayitti lola waraanaa Tigraay irratti geggeeffamaa jiru irratti isin dabalaa jira. Kanaaf yoo dandeessan wabootti makamaati ofirraa ittisa mootummaa kana. Yoo hin dandeenye irraa taa'aa lola biraatitti hin deemina. Uummata keenya irratti lola hin banina. Lola hin bansiisina. Uummata keenya saboota adda addaa wajjin dhiiga walitti hin bu'ina akka walitti bu'uun godhina. Kanuman jechuu barbaada. Ulfaadhu sittiin dheeresse. Guddaa galatoomi Dooktar. Egaa uummanni Oromoo akka Oromoo tokkotti dirqama isaa bahuun akka irra jiru walirratti ka'uu keenyarraa otoo namni tokko hundumtuu dirqama mataa isaa bahee dubbicha ati jette tokkotu jira yeroo ati haasoftu kan inni yaadadhee aarsaan namni gabrummaa keessatti baasu hamma bilisummaa argachuuf baasu hin gahu jettee turte. Maaliif aarsaa guddaatu bahaa jira yeroo gabroomee jiru uummanni. Kanaaf uummanni Oromoo wal faana dhaabatee dirqama isaa bahee otoo sappoortii godhee oboo jabeessee otoo obootiin hidhachiisee otoo amma danda'ummoyyuu kennee silaa amma kanayyuu hin rakkannu ture. Amma kanas yeroo nutti dheeratu ture. Kanaaf uummanni Oromoo hundumtuu dirqama mataa keenyaa kan ta'e dirqama keenya baanaa dirqama lammummaa baanaa jettee jala murtee nutti himteetta. Guddaa galatoomi. Isaan egaa waan fudhatu uummanni uummataaf dhiisneerra. Egaa kan nuti gochuu dandeenyu kanuma. Otoo amma Oromoon tokko isa ati fakkeenya Eertiraa kaastee nutti himteetu jira. Eertiraanii inkaamii isaarraati yookiin immoo galii isaarraati parsantii 2 biyya isaa gargaara. Kuni forever itti fufa. Garuu Oromoon otoo takkaa jabaatee woboo jabeessee hidhachiise Oromiyaan isa kaaniifuun hafa ture. Absolutely. Yeroo xinnoo fidha kan nuti gargaarsa woboon kan woboon gargaaraa jedhamu kuni yeroo xinnoo fidha malee resoursiin Oromiyaa isa kaaniifuun hafa yeroo xinnoo. So kanadha kan uummanni Oromoo irratti hojjechuu qabu kan irratti dammaquu qabu. Waa'ee yeroo keef guddaa godheensi galateeffadha. Isumatti yaada kee kaastee ittuma cimseedheeni kanatti dabalee guddaa galatoomii maqaa daawwattoota keenyaanii yeroo kee bal'aa fudhattee waan nu ibsitee fi si galateeffannaa galanni kee guddaadha. Galatoomi Dooktar. Galatoomi atis naaf feertee afaan Oromoo caccabaa kiyya kanas narraa obsitee naaf obsitee hanga ammaatitti dhagahuu keetiif nagaggeessuu keetiif ulfaadhuun siin jedha. Galatoomi.
Galatoomii. Egaa daawwattoota keenyaa marii bal'aan Dooktar Tsaggaayee Araarsaa duukaa taasisnee har'aaf kanuma irratti goolabnee jirra. Keessummeessuutiin Ananaa Boonii Amanuu, teeknikaan Israa'el Daannoo taanee isin duukaa turre waan nu dhaggeeffattaniif galanni keenya guddaadha. Horaa bulaa. Nagaatti.